Ashama ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa jirtanii fayyaa jirtanii isiniin jedha nageenyi qaba bakka isin jirtanitti baddaa gaara qaxxaamurii isin haa ga'u isiniin jedha arrantine caalee maaf dhufte jechuun keessaniin oolu waniin dhufeefis waa'ee Ustaaz Kamaal fin dhufe jechuudha ani kan na ajaa'ibu isinii wabuu walajjeesuun isinii faara yaammata Oromoo garuu siyaasa keessa maaf galtan jechuun keessanis hin oolu waan nagalcheetu jira waan eegan dhaladhee hanga umrii tiyya hanga kunoo nama guddaa jaartii aarrii kana gahutti akkamittiin baafadha jedhela akkana sammuu kana naqirqitu jiruutu jira isin hin beeytane maaliif karaa kanaan dhuftee yuutuubiin kan waa'ee siyaasaatii irratti hin dubbatamu jechuun keessanis hin oolu waan fedhe haa ta'u ammallee laayifillee seeneetiin ture gara feesbuuka kiyyaatti yaatanii na daawwatu ni dandeessan isiniin jedha ergan dhaladhee if baree waa'ee oromummaa fi waa'ee waa hundaa bare jechuudha akkana laa sammuu kana na qirqixaa jirti na qirqixaa eessaanin baafadha maali wanni san maali yoo kan jettan taate Oromoon walajjeesuun isiniif diinaa miti isiniif haarayaa miti Oromoon walajjeesuu jechuun isiniif haarayaa miti maaliif yoo jettanii fayyaddan taate nama asirra dhagartan kana Shee'imaam Haajii jedhama obboleessa abbaa kootiiti abbaan kan koo jechuudha sababii Oromoo illatee amma mana taa'aa jira eenyu godhe Oromootu godhe qabatamaan ragaa wajjin isinii fiduu danda'a ammaas isinii galee Oromootu godhe abbaa kiyya Oromootu illeessee mana kaa'e Shee'imaam Haajii kana amma durallee Jawaar irraa dubbatee jira ani Abdallaa Sheemmaammataa jeete inni Shee'imaam Haajii jedhama amata 34 dura jechuudha waraana qabaatu ture isinii galee harka Oromomaatitu fuudhee harka diinatti galche sila akka Ustaaz Kamaal kanatti ajjeesanii rakkoon qabu isinii galee garuu diinaaf laatanii akka nadhii gammadatti achi buuteen isaa dhabame eenyu godhe Oromootu godhe takka takkaan ragaan isinii fida isinii galee ragaadhaa wajjin isinii fida takka takkaan jaartiin isaa hin jirti jaartii sadi qabaa lama duutee jirti takka ni jirti eessa jiraatti dirredhaa keessa jiraatti takka takkaan ragaan isinii fidaati waa'ee amata 34 duraa maaliitti beeytanan jechuun keessanis hin oolu adeera kiyya odeeffannoo isaan hin dhagaha waan jarri odeessunan dhagaa kitaaba inni barreesseetu lafa jira mana keenya keessa jechuudha abbaa kiyyaan maaliin jedheen bara dangattanii beeytu abbaa kiyyaan jedheen ol baheetiin dubbaddaa akka Oromoon isa kannitee jennaan eenyu si amanaa miti dhiisinaan jedhe ilmootii eenyu si amanaa miti yoo du'es rabbi rahmata haa godhuufi yoo jiraates nagaa wal nu agarsiisu jedha abbaan kiyya isinii galee eenyu si amanaa naan jedhe abaawoon baantan tuni nama nyaachuun isii arraa miti isiniitu arraa harke malee jechuudha ummanti jechuudha amma duutee jirti ishee rabbi rahmata haa godhuufi gaafa obboleessa kiyya Mahammad kan hangafaa dhaltee micoota nyamaftuu kan Mahammaditti aantu garaa qabdu jechuudha waboon jedhamtu mana keenya dhufte isii garaa qabdu kana jechuudha sababii abbaa kiyya fuudhanii gaaratti hin deemuudhaaniif abbaan kiyya ani ilmaan hin guddifadhaa gaaraan deemuu jedheeni leesh hin deemne ummata wajjin harka keessa ummata wajjin wanta jetta abbaan kiyya qabeenya qaba nama qabeenya qabu hin dhiistu abaawoon duraanuu na isinii maffeetan fudhaa feetan dhiisaa garuu yoo dhuguma gurbaa kana ajjeesan taate yoo dhuguma kan ifiif Oromoo warri Oromoo qabsoofna jedhee gaara dhaqa kun gurbaa kana ajjeesan wallahi ana raachi Oromoo miti Oromoon nan himatinaan isiniin jaani Oromoo miti raachi yoo dhugumaan kan isaan ajjeesan taate dura addan baafadha yoo kanuma dhugaan isaan ajjeesan taate hin himaddu Oromoo saba biratti hin deemee gala saba Itoophiyaa keessan jirre fedhu Somaaliin himadda waan fedhan himadda caalii maaf kana jetti jechuun keessaniin oolu aarii miiraan waatu natti dhaga'ama lal Shee'imaam Haajii sababa uummata kanaati warra waboo jee gaaratti galu amma aayyuuta jechuudha ganda keenya keessatti aayyuuta meeqa kan waboo dubrummaa irraa fudhate jedhu meeqaan arge lagarratti qabanii nuti karaa caakkaa gaxaanne isinii galee arge keessanii harnatti hin daladde caakkaa gizeen sinjoo karaa gaaraa gaxaanne achiin nurra ol deemanii gad deeman isinii galeemi aayyuuta meeqaan tam kana mata
soddoma durarraa fudhatanii ammata soddomii wayi dura dubrummaarraa fudhatanii maal jedhanii waan hawaasni ganda keessatti haasa'u ragaaleen isinii fida waboon jaantuun bineensa kun ofirradhaa irraan tananarraa ani duraan hin jaaladhu waboo hin jaaladhu maalitti namana oromummaatti namana waboo isin hin jaantuun ijoollee durriyyee ifiifaa agartee karaa deemtu wallaaltee ganda keessaa siifachi jettuutu oromoof qabsoo inni jedhanii qawwee fudhatanii gaara seenaaf farada wanni akkasiin jirtu faradan isinii galee ijoollee hattuu duraanuu gartee ganda keessatti durriyyaa oromoof qabsoo inni maaf maqaa wal balleessitu yaa jiranaa maaf maqaa sheer godhaatii wallaahi warra miitee gurguddaa qabu biraan naagaa sagalee xiyyatan adeera kiyya isaantu nyaachise ummata abaa hojaan kana nyaachise jaarraa abbaa gadaatis islaamaaf qabsaa'oo jedhanii hanga qabsoo keessaa baasuu gaan takkatti isinii galee islaamaaf qabsaawaa jaaniiti qabsoo keessaa baasuu turan. Aslii mucaa kaayiroo jiru kana ni jibbitan isin annan jaaladhamoo dhugaa hima inni namni dhugaa himu hin jaalatamu duraanuu namni dhugaa himu hin jaalatamu mucaan sane dhugaa hima arsiine yoo ammaan tana arsii jettee himatte akka diinatti si ilaalu oromummaan warri gaara jiru kun akka diinatti si ilaalu harargeette yoo harargee himatte akka diinatti si ilaalu maaliif jettanii yoo na gaafatan deebisaa isiniif hin qaba isinii galee ani adeera kiyya sheemaa maajii garuu diinaatu fuudhe gaafa warra san jara gaafa san aangoo qabuutu fuudhe isa garuu kan nyaachise eenyu oromoodha kan isa nyaachise abaawoo ja'anii warra abaahoo maqaa abaawoo himatu kanaatu nyaachise gurra isin caloo fudhattanii fudhachuu baattanii gurra isin caloo akkamitti nyaachisanii jaana gaafadha akkitti nyaachisanii inni waraana hoggana waraana nama 400 hoggana jaan gaafa san keessatti amata 34 dura waraana hoggana gaafa san bilbilliin jiru waan akka raadiyoo takka tani tulluu gubbatti ol baanii waliin haasaantu jira jedhan waan sani mootummaa malee hin ayyamamu jedhan nama biraati mootummaan nama dhiisu jedhan nama waan san qabu isinii galee wabumaatu inni Telegram maal jedhanii maqaa isii ani beeku waan gaafa ijoollee dhagee amma abbaa kiyyarraa qulqulleeffadhee isinii hima maqaa waan sanii jechuudha bilbilliin jiru waan sanii waliin haasa'an jedhanii akkanatti qilleensa harkisanii tulluu gubbatti baanii waliin haasa'an jedhanii akka waan fakkii akka raadiyooti jedhan raadiyoo filimsa xiqqoo sanni beektan jedhee yaada fakkii akkasiiti jedhanii san qaba jedhanii san qabaa jedhanii taasisanii namni bara san keessa waan san qabu jechuun hin dhiifamu ni ajjeefama. Mootummaa gaafa san aangoo qabutti jechuudha ni ajjeefama wanni san hayyamamaa miti isinii galee akka ammaan tana misaaleef yoo shuggutii qabaatte biyya keessatti shuggutii yoo qabaatte hayyama malee bitattee sirraa fuudhan akkami bitattee ammas gaafiidha keessa si galcha inni sheekha ammas waa'ee isaanii bal'inaan illaa jaartii isallee isiniif haasofsiise yoo feetan viidiyoo yoo feetan sagaleen isinii fida viidiyoon isinii haasofsiise abbaa kiyyallee haasofsiise adeerran kiyyallee haasofsiise isinii fida qabatamaan akka abaawoon isin jettan tun isa nyaachifte qabatamaan isinii fida nama gaddisiisa akkam nama gaddisiisa waan akkana oromoo irraa dhaga'uun yoo dhuuma Ustaaz Kamaal kana kan dhugo waboon ajjeestu zabana ammaan tana keessatti waboon isa ajjeeste wallahi ani oromoo hin himadhu duraanuu jechuudha isin oromoo miti nun jedhu oromummaan ganda keenya keessa jirtu isin oromoo miti maa fagoo deemta gaafa biyyi lafa qabatu jechuudha ani biyyan jira amma kan jiraadhu biyya namaatiin beeytanii biyyan jira hirna keessatti adeera kiyya Mustafaa Hajii Ameerikaa jira ammaan tana isallee yoo fitan viidiyoon isinii fida Ameerikaa jiraata fooqii qaba hirna keessatti baankii Oromiyaan fooqii isaati isinii galee gaafa abiyyi lafa qabatu jechuudha Oromoon bilisoomte isin arabaa Oromoo miti nurraa bahaa jedhanii fooqii darajaa lama akkas caccabsite qeerroon hirna keessatti eenyu caccabse Oromoo caccabse nuti eenyu duuba ani akaakoon kiyya kan qubii afaan Oromoo tolche kan alaabaa adda bilisummaa tolche akaakoo kiyya na gaafadhu yoo takka takkaan isinii dhiyeesse isinii hime akaakoo kiyya isin Oromoo miti nurraa bahaadhaa jedhan eenyu ja'a Oromootu ja'a fooqii caccabsanii Mustafaa Hajii Oromoo miti jaanii fooqii adeera kiyya Ameerikaa jiraatan amma isinii fiduu hin danda'a ijiti jaanii nagara ijiti jaan jechuudha akkana daakanii isin daawwitii fooqeedha. Maaliif akka nurratti qabsaa'an hin beeku ani isin galee isin wanneen
Gandiyaajii kun Musliima wanti Arabaa Oromoo miti nuun jedhan. Dirqamaan Oromummaa namarraa mulqu Oromoon jedhan naa isiniima. Dirqamaan Isliminnaa teessirraa mulqu dirqamaan saba tokko keessa deemee saba kana galisiin jedhu. Isin garuu caalimaaf kana jette jechuun keessaniin ol waan beekurraa hin dubbadda. Waan hin beekurraa hin dubbadda isinii galee. Arraan tana waan abbaan kiyya zabana dheeraa abbaa bagabbeetiin dubbadda gisee nan jeen seen amananii Oromoon abaawoon akkamitti ajjeesisin jaanii seen amananii jedhee na dhorkuu ture sanarra karaa harkadheetiin jira. Karaa kunoo ustaas Kamal kanaan ibsatu deema gabbee warra kiyyallee tanumaan viidiyoo waraabee isiniin gahaa jechuudha akka Oromoon adeera kiyya sheemaa maajii harka diinatti kannitee achi buutee isaa akka nadhii gammadatti dhabne sababii Oromootiin mucaa isaa hangafa mammarrashaa jedhamaa du'ee jira rabbiin raamata haa godhuuf isalleedha. Eenyu ajjeese sababii Oromooti kan diinni manatti itti fiddee Oromoodhaatu diina manatti itti fidee isaa jiraa gaffuudhanii ija haadha isaa duratti ija obboleeyyan isaa duratti diinni fannisee jechuudha osoo rasaa isaanillee hin dhahin sisaa jechuun beeku am sorry dhiifaman irraa taadha tan kopheen hodhatan sanni beeytanii tan biyyatti kopheen ijoolleen liistiroo kopheen hodhitu saniin morma keessa hudhanii lubbuu keessaa baasan kan rasaa isaan hin dhahin eenyuun nyaachise Oromoon nyaachise abaawoo warra ja'an kan furaddaa. Ni faraddaa yoo kan jettan taate qabatamaanin warra keenya tokko tokkotti haasofsiise isiniif fida. Tokko tokkotti haasofsiise. Namni muslimaa kan sheekaa muslimni jechuudha kan sheekaa kan ani abaawoodhaa Oromoof hin qabsaawa jedhee gaara seenu hin jiraatu. Jaalattanuu jibbitanuu fudhadhaa. Ni ture mucaan nama gurbaa nama diyoostaasni kun ni ture akka islaamaatiin ni ture. Rabbi yoo dhuguma du'ee jiraate rabbi raamataa godhuufi yoo immoo kan anu har'aan tana ta'e isaa tana keessa himaddeetiin jira. Akka Oromoon wal nyaachaa jirtu duruu hacaaluudha sarommaa ajjeese eenyu kan biraa ka ajjeese ifiif diinaaf wallaatu uummanni keenya Oromoon jechuudha ifiif diinaaf wallaatu. Siyaasa keessan beektu maaf laayixallee jechuun keessaniin oolu. Ani siyaasa waan naangeen qabu garuu Oromoon akka wal ajjeesaa jirtu isiniif haarayaa mitiin isinii ibsuu dhufe adeera kiyya jechuudha achi buutee isaa jiraa dhabamsiisan. Jira isaa akka nadhii gammadatti akka dhiigni isaan baanallee awwaalaniiti Oromoon ummataatu fuudhee dhabamsiise jaanii amma yoo gaafatte amma akka Juwaaritti gaafa Juwaar Minisootaa jiru kan OMN oduu isaa dabarsuu ture sana agartanii gaafasan irra haasee ture Juwaar isinii galee irra haasee ture garuu